Akkam jirtu hordoftoonni seenaatu hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoon adda qabadhee isinii deebi'ee kan obboleettii keenyatu isinitti himachuudha waan ishiin taate. Dhugaa ergan dubbii kana dhagahee coraa kiyyatu of na wallaale of na jibbee maal jedhe akka isinitti hin beeku. Abbaa cungaaroo warri beeytan akka waa'een innarra deemaa jiruutitti coraan kiyya kun of na jibbee. Kunis maal ta'eeti kana hundaa of jibbite kan jettanii namni siddoo garuu kun baay'ee na jibbisiise. Lukkuutu daa'ima harabaa ija keessaa furate osoo ishiin taphachiisaa jirtu jechuudha. Kanaaf ishiin isinitti himti waan hunda waan taate hundayyuu isinitti himte jechuudha. Dhaamsan isinii dabarsumoo baay'ee keessan hundi keessan of eegan isiniin jedha dhugaa of eegan isiniin jedha. Ani lukkuun ija daa'ima keessaa hin furretti jedheen yaadu dhugaa isa dhugaan yaadu isiniin jedha. Coraa kiyyatu baay'ee of na jibbe. Abbaa congaarroo baay'een sodaadha beektanii? Abbaa congaarroo baay'een sodaadha. Yeroo tokko yeroo mana barumsaa deemnu manni barumsaas baay'ee nurraan fagaatu zim jennee osoo warra wajjin buna dhuynu bilbila hin dhageenye waan nutti dhiyoo ta'eef isin lafumatti darbee tanan caammaa keeniyaa tana jira ishii difinii tana jechuudha. Ishii kaawwadhee fiigicha kiyyatti tuqee haga mana barumsaa ga'utti of hin beeku kifilii keessa seennee yeroo barsiisan tokko jira barsiisan herreega yeroo nu barsiisu qaamni kee kun of na jibbe sirriitti of na jibbe. Abbaa congaarroo keeniyaa tiyya keessa jira caammaa tiyya keessa. Na kosa maal mata akkamittiin akka baafadhu dhabee ijoolleen kifilee guutanii jiranii barsiisanis nu barsiisaa jira rakkadhe amma natti hammaannanuman yeroo ani caammatti ofirraa gad baasu abbaa congaarroo dabbasaan isaa quba kiyya shanan hin mul'atu akka waan rifeensa mataati maal jedhee isinitti haa himuu dhugaa. Amma caammatti achi waqatee tanan iyye yeroon iyyuu ijoolleen kifilii guutuun akka jiraniin garagaranii natti kolfanii santu ija kiyya dura dhufe dhugaa yeroon dubbii kana dhagahu jechuudha. Kanaaf viidiyoo isheerraa dhageessa waan ta'eef hiriyoota keessan immoo sheer godha. Seenaa akkamitti nagaamte fayyaa keedha akkam jirtu nagarta fayyaadha nagaa godha galata waaqayyo jarasiin jedha lubbu. Ijoolleedhaaf kanan dabarsuu barbaade beektaan dhugaa baay'ee tokko hanga har'aatitti kinu sammuun qonnaan ni jedhe rabbi guyyaa har'a guyyaa sadaffaadha. Guyyaa sadaffaa ta'ee jira siin jedha gaafa guyyaa 29ti. Isaanii kenoo iddoo lulluqqee tokkotti iddoo tokkotti sooma kana hiikan jechuudha ramadaana. Iddoo tokkotti ramadaana hiikanii galgala jechuudha gabaabee sa'aatii 5:00 ta'ee jira daa'imman lakkuu lama. Isaan lamaan daa'imman lama turte daa'imman lama san keessa lakkuudha. Lakkuudha tokkicha didee haadha wajjin seeni. Tokko immoo dideesumaan biratti hafee anaan iddoo lukkuun jirtu na qabite deeminaan jedhe. Iddoo lukkuun jirtu san qabite nan deeme mijoo iddoo garamii akka dhufeetu bichaan lukkuun beekani bakka garamuma akka fiigee dhufeetuma mucaa ijuma balleesse bichaan wallaala dhugaa rabbi waaqayyotu beekaan hin beeku fiigeetumaan dhufeetumaan jechuudhaan lukkuun garuu duraan hin beekan lukkuun biyya keenyatti akkatti nama nyaatti ani biyyuma kanatti hin argee dhugaa rabbi. Siin jedha lukkuun nama akkana goote ani biyyuma kanatti hin argee waaqayyo garuu nama haa baraaru. Ijoollee mana madaam jirtan hunda keessanii of eeggadhaa siniin jedha dhugaa rabbi daa'imman isaanii baay'ee tokko cinqiidha. Iddoo hin taane naqabii deemi namaan jetti iddoo sana osoo deeman rakkoon tokkichi nama ragaa isaan naman dhiisan garuu waaqayyotu jalaa na baase malee dheengadda najjeesanii turanii dhiigni ija keessa yaa'e agartuu bichaa dhiise hagama xiqqoo keessa hin fudhatin ijuma keessaa waa buqqisee toole. Garuu deemanii ashaganii fi hodhamee jira hospitaala geessaniitu zaalee jechuudha. Ani kanan jiru zaalee kan jedhamu keessaa kanaafuu warroonni mana daa'immanii jirtan ijoolleen mana daa'immanii jirtanii baay'ee akka of eeggannoo guddaa gootanii jiran dhugaa rabbii hin jiraannee of jijjiirrannee maatii keenyarraa fira keenyarraa biyya keenyarraa adda bu'uun keenya hin jijjiiramnaadhaaf nu yaa'u silaa gaafuma biyyaa baanu hin jiraannaaf hin duunaadhaaf jennitu biyyaa baane waan ta'eef kanaafuu homaa gochuun hin danda'amu garuu waaqayyo iddoo jiru hundatti nu faana ta'u kanaafuu of eeggannoo akka guddaa godhanii mana daa'imman jirtu daa'imman isaanii akka of eeggannoo guddaa godhan dhugaa rabbii jechuudha. Ani daa'ima maatii ani bira jiru osoo ta'e
nan dhiiftu namittiin koo akka nan dhiifne nan beeka dhugaa rabbii jechuudha akka nan dhiifne nan beeka kuni garuu jarri xiqqoo nama nagaatileedha warri amma daa'imni isaanii miidhame kun jechuudha isaan xiqqoo nama nagaati. Isaan odoo akkan namitti ani bira jiru ta'ee maaramin nan dhiisanii turan ishi baqqaan iddoon jirruuf wallaalee kennu hanga guyyaa sadeen har'aa kana mataan koof nan beeku rifaatu keessa darbee yeroo sanaan iyyee waanuma ta'uu wallaalee ani bakka daa'ima san irratti tokkoffaa irratti najjiisanidha lammaffaa irratti daa'ima ganaa waggaa fi ji'a shanitti daa'imni xiqqishuudha bakka waanuma du'eesse dhiigni ija keessa gadi yaa'u jechuudha hunda'u dhiigni ija keessa nama yaa'u miti yoo bookeen tokko yoo ija keessa nama seene hangam akka nama gubu beeka kanaaf jechuudha. Daa'imman isaanii daraa rabbi keessanii jedhaatti waaqayyoon haa ta'uti daa'imman isaanii of eeggannoo cimaa godhadha daa'imman isaaniitirraa of eeggannoo cimaa godhadha. Balaan daa'imman kanarraa dhufu baay'ee tokko wanta nama miidhudha waan ta'eef balaan daa'imman irraa dhufu badaadha. Kanaafuu daa'imman isaaniitirraa of eegganii kennu hanga ammaa maarami kira guyyaan mataan koo jechuudha guyyaa sadaffaadha miti bakka sammuun koo likkina hin jiru tokkoffaa dhiigisa hin arge lammaffaa narrifadhe. Bakka hin beekon wanta namaan jechuu danda'u beekon dhugaa rabbi sammuun kana jeeqame jechuun hin danda'amu ishee guyyaa sadeen kana kennu amma sammuun tokkotu likkina hin jiru dhugaa rabbi oduu nama bilbila guyyaa kan fayyadamu ta'e bilbila san laalutti bilbila san goroggoruutti naan jedhan garuu ani bilbila mallee harkaan qabu ijoolleen baadiyyaa keessa raatan irra jira jechuudha baadiyyaa keessa taatanii warri baadiyyaa kun lukkuu horsiisaa daa'imman isaanii qabdanii gara lukkuun jirtutti akka hin deemne siniin jedha. Naannoodhuma lukkuun jirtutti daa'imman isaanii qabdanii akka manaa gadi hin baane daraa keessaanii garuu kanaan booda daa'imman isaanii lukkuu miti barri ganna baasinan jetti gadi hin baasu dhugaa rabbi argeen jira waan ta'eef sammuun konni jeeqameera kanaafuu ijoolleedhaaf wanti hin dabarsuu barbaadan iddoo wanta biraati miti naannoma bakka ijoollee irra jira baadiyyaa keessa kan jiraatan jechuudha yaa iddoo hundattuu daa'imman isaanii gadi namaaf hin teessu toleetti nama jeeqi baay'iste sammuu nama jeeqi. Lukkuun iddoo jirtutti jechuudha. Lukkuun biyya kana dhugaa saree maraattudha. Lukkuun biyya kana jechuun jechuudha. Garumatti dhufte daa'ima ija keessa fuutu hin beekamu. Kanaafuu akka lukkuu biraan hin geenye jechuu barbaadatanis seenaa waaqayyo si haa eebbisu galatoomi.